لما تامو إيراج أمانتي كو هنججيرو لغا مرما كوتو مرما مالي هيج دوبرتي ما إيراج جت أمانتي شججيرتو على تحاجل توت أوكي thank you commenting هنو معرف نمي نيجاتيفي كيسولو نيجاتيفي ما نماهنا التعارض عارفي أنا ريدي أجل تقول أمانتي كو ججيرو بربادة ده معرف وقافر نايسيس عنده معرف جيلا بعكس وقعتو كو كيسة أمانتي كو ججيرة عكس تراري قول أنا أشتى معرف ولا تنقل لمعرف وقافر مو أيقون وقافة شيء معرف ساعتي كو قبيل شولا يصير كو عكس تيارو قبضني فنياني ففهمت تو تيارو دي سامي نمي توكو warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafun akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota ilmaan Oromoo kan reedi maankush hordoftan hundumti keessan. Ashama arkafun akkam ordeen jirtan jaartota kabajamtoota ilmaan Oromoo kan YouTube reedi maankush hordoftan nageenya keenya qilleensa irra bararee bakkuma isin jirtanitti Awurooppaa jirtanii Afrikaa Eeshiyaa jirtanii eessumayyuu jiraadha qilleensa irra bararee isin bira haa jecha. Yaa nu baay'ee nagaa keenya akkam isin bira Ramadaanii Ramadani wanti dhiiraa fi dubartiin qabdee kunoo akkasitti guyyaa sadaffaa seennee jirra alhamdulillah jecha kunoo obseellee guyyaa sadaffaa soomaa jirti. Akkami Ramadan guyyaa tokko faatu cima ture. Yeroo awwaalaatti soomaa jirtu waan taateef akkami Ramadan nuyi. Jechaan yeroo awwaalaatti waan soomaa jirtu. Akka yaadame dhaan baay'ee natti ulfaata jedheen ture garuu baay'ee nu ulfaata. Ariifii dhuma dhugaa. Kun argitan yartanii akkuma isin jettee chaadhaa yaa namni tokko isin geeramcha waan tokko hin godhedheeti seeraan abdatee yookaan immoo ciniinnatee seenee jennaa wanni inni hin gooneef takkayyuu hin jiru jecha wanni ilmi namaa hin goone takkayyuu ka jiraatu roo'ii bichaa jechuu hin danda'u ilmi namaa achi booda wanna marisaatu iyyuu hin danda'a. Waan akkamitti akka hojjetan bichaa yaaduudha maaliif akka hojjetan beekuudha. Saniifoo chaadhaa saniifoo abdii murina isin jechuu maafi karaa namaa jechaadhaa bagattiin isin gahee nama jahana keessa wanna bareeda hojjetu rabbiin haa godhu hunda keessa hunda keenya yoo chaadha. Yoo maal qabnee dhufne jennee maal qabnee dhufne yoo dha. Arra kan nuyi qabannee dhufne koomentii nuuf kennitan achirratti galatoomaa isiniin jechuu dhufne waan biraa otoo hin taane. Yaa tokkoffaa galatoomaa isin jechuu fi lammaffaa immoo warroonni poointiin guddaan galatoomamaa fi jechaan koomentii takka haga har'aatti argannee hin beekne argine irraa. Hunda isaa dubbisuudhaaf hin dandeenye maaliif koomentiin kuma lamaa fi baay'eedha beekaa koomentiin. Jechaan koomentii baay'ee dubbisnee jirra baay'ee ma dubbisnee dubbifamee jira. Jechaan yoo amma asin wanni tan cina odde walaabaa so isin hundi keessanuu waan poozitiivii ta'e akka barreessan abdii guddaa qabna. Jechaan marra isaarrattu iyyuu laalaantiin deemna jechaan isinumaa deebisuu dadhabneetiin malee laalleera baay'innaanii. Asirratti immoo namoonni tokko lama sadii afur shan agas namni gahan wantoota negatiiv namni dubbise hin jira namni barreesse hin jira sanirrattis deebisuu dhufne karaa namaan immoo isin galateeffachuu dhufne jechaadha. Yaa duraan dursitanii obboloonni kiristaanoo warra achi jalatti nu barreessitanii keessaa nama sadii yookiin nama afur hin caaltanii namoonni baay'een jaalala nuuf qabdanii amantii barbaadde yoo hordofuun mirga keetii. Noi baay'ee si jaallanna baay'ee kisi qabanya kan jettaniif baay'ee galatooma maaliif ana ofii koo yennaan amantii musliimaa fudhayyuu hundi faamilii kooti kiristaanadha. So noi reejis qabate amantii kiristaanaa akkuma kabannuutti jirra amma yoo ta'u taane dur yeroo an kiristaanaa ture reedii musliima ture amantii kiristaanaa kabajna nullee jechuudha. Yaa jechaan amantii ilmi namaa kamiyyuu amantii isaa walii kabajuun dirqama isaatii maaliifuu jechaadha yoo tokko kabajee akkasitti jiraachuu danda'ama. Fakkeenyaaf namoonni garii isii wanna musliimatti deebitee bichaaf warroonni xiqqoosii jibbanii jira garuu namni hedduun jaalatanii jira maaliifi namni tokko kan nama jaalatu hayimaanotiin sun ta'e namummaa isaatiin nama jaalata. Namni tokko hayimaanotii wayii jireeffechaadhaan nama jibbuun hin qabu. Namoota baay'ee kiristaanota baay'ee machumarraayyuu sapiraayiz hin goone wanti kuni maaliifi isaan nuyi silumayyuu obse musliima seenee jedhamti galee akkasitti yeroo sana uffatu hunduma musliima seene waan ta'eef nu sapiraayiz hin goone yeroo sanas musliima jennee subscribe like satau kenna fi turre mala amma turre ammallee jaalala se akkasumatti tufumna mirga seeti amantii barbaade kabajuu warra jettan baay'ee galatooma baay'ee sin jaalala baay'ee sin jaalala. Anis wallahi ijoolleen jalaan dhuftaniiti min jechaadha ijoolleen kiristaanaa hundi keessaniyyuu bagsii gammanne jirra kana jedhe nama hedduu jira ijoollee kiristaana ta'e namu marti tokko miti sin jedhamchaadha. Dhufaniin baggammadee isiillee gammadee irraa waannaan isin beeteetanii naa ta'e jetteetti jiraachuudha saniifuu isinii gammadee jira namni jedhe nama baay'eedha jiraan dhufee kan namni barreesse addatti jechaadha.
sunis baay'ee isinis galatooma akkasumas immoo warroonni garuu wanna akkana jibbaa karas qabdan jechaadha kun seera shari'aa keessatti illee hin fakkadamu amma fakkeenyaaf ani muslimaa dubartiin takka muslima irraa kaateetiin kiristaanii kadeebu taate an jibbuun isin qabu maaliif awwala namummaa isiitiin jaalladhe waan ta'eef jechaadha akka obbolummaatti kalaa'e waan ta'eef isin hayimaanotii fi kun naati ejira namni jedhee itti deemennaaniin suni maftii isiiti isinii galeeraa jechaadha ani jibbuun hin qabu shari'aan kamiyyoo jechaadhaan jibbaa nama jibbi isin jiru tokkoyyuu hin jiru hayimaanotii nama sanii kabajii fi isin jedha malee jechaadha jechaan ati wanni hin tiraa'inii garuu kabajuu fi dirqama hanqeete jecha eenyummaan hayimaanotii kamiyyoo kan fudhataate kabajuun dirqama inni hayimaanotii fi jaalatetti seene anis hayimaanotii fi jaalatetti seene tokkoffaa oromummaa waliin ni jirti dhiiga tokko oromummaa waliin ni jirti oromummaa bichaan wal kabajuun kenna tokkoffaadha tokkoffaa suniyyuu poointii tokko hayimaanotii abbaan akka barbaadetti kabajata isin kristaan irraa muslima deebitee waan ta'eef namni tokko akkuma isin jettee namoonni baay'een immoo gaafii achi keessa ani iskiriinshoota osoo hin godhin deebisuu barbaadu jira. Iskiriinshoota osoo hin godhin gaafii akkasumas achi keessa qabdu tokko maal jedha beektan achirratti koomentii irratti obsi maaliif kijibdaree wanna kana akka goote riidima jaalatteetiniini maaliif kijibdaa Iyesuusii akkana jechaan Iyesuusii gooftaa tokko Iyesuusii min jira Iyesuusiin hin kabajjuu جرسين قال مسلمين أنا فكرني أفهم مسلمة يسوع سنين كبجان جالدا ما لي فوق رجال ربوتك ربي كذا يسوع نمطكو يسوع كبجان مسلمة يجرمون الناو يا سنيف سنين جرب سي قال رام تعالى هين جالدا إن كبجاني قارو إن جالدا كبجاني قارو تنامان قارو واق أيوة رجال أن تنامان سي قال إن جالدا إن كبجان ما لي فوق رجال ربي تي وانت سنيف درك كم هي تسمى ولا مسلمين أكم يسوع ماريا مرة رجال اللي هم بيك سالفي يو تدا وانا خنان وانتو بنبيني ناسينا اتشرتن اللي اما يادكو توكو اما وانت توكو ناسا مالس نتفكات كومنت توكو جلتي باين قد واقيون قد يسوكيتي في جل عصر راما مقاسي دو ندرقامتي مالف انتني تسباسون بربارو نوي امنتين مسلمة انا ما دور يرون كريستانا توري مالف كجبنا برباتي سا انم تبدانكو مسلمون محمد امنو كنجرم نمت امنو جلين jala mure yaadaan ture jechuudha yookiin akkasitti irraa fagaachaa ture baay'een irraa fagaachaa ture yeroo amantii kiristaanaa keessa ture jechuudha ግን gaafa faaktii isaa yookiin keessa galtanii ilaaltanii isaan rabbi tokko jasa samiif waaqa uumetti amanan malee Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti jedhanitti amanan malee gooftaadha jedhanii isatti amanan isaanii isa nu uume isa samiif waaqa kana uume wantu hundumaa uumetti amananii so waaqayyo jechuun immoo rabbi jechuudha waaqayyo afaan adda addaatiin gootu gaada jedhan kana sanifi ani waaqan gadhiifne waaqatti namanana jira giiftiiti yaansin jedha asumaane dhiifamaa jin ani waaqan gadhiisne akkasuma ammoo suma kana kara wangeelaatti yeroo deebi'u jechuudhaan namattiin faradin sitti faradamaa jedha asana koomenti jala jijjiirtu tokko reediidhaa fi jetteetu maal jette akka nama istirii maaliif akka namatti kana fudhee akka nama beeku zim jettanii asootu nama sadii nama baay'ee miti namni sadan kuni akkuma wangeela keessanitti deema anallee amantii ijoollee maatiin keenya hundumtuu kiristaana wangeela nan beeka wangeelarraa namattiin faradin sitti faradamaa jedha so أنا ما ينال ريدي أجل يوتيو وأنت سيلان لا تنقبوا هم بيت وجاجرت وأنا بيني في زمجتي أنا كومنتي ناهن ويندن ديسو جتولا كرابرا أمانتي ما كيكيسا على باجرتا أججا أمانتي كيكيسا على باتي جرتا جتولا أتيمو اسمه كومنتي كنا جناب اللي ستوفى أبدا كيسا ديمو دنديسا هم بيتو I don't know so تعرف كرا أمانتي وانجيل سي أججورا ديم كرستانا جتون نما أرب صدون تاري نما كباجاتو أنا بيكا بار أكاسي توكو كومنتي كنا سيدي بيرجع أبدين كمان. ما فاهم. قاعد نفيدا. لما تامو إيراج أمانتي كو هنججيرو لغا مرما كوتو مرما ماله هيج دبرتي ما إيراج جت أمانتي شججيرتو على تهاجل توت أوكي thank you كومنتينا هنوز معرفنا من نيجاتيفي كيسولو نيجاتيفي ما نماهنا التعارض العربي أنا ريد أجل طول أمانتي كو ججيرو بربادة ده معرف وقافر نايسيس عندي مالف جيلا بعكس وقعته كوكيسة أمانتي كو جيرا عكس تراري بود أنا أشتى مالف ولا تنقل لمالف وقع أفر مو قافة شيء مالف ساعتي كو قبيل شولا يصير كوا عكس تيارو قبضني فنياني فافهمك تو تيارو دي سامين ميتوكو يارو قبا مالف وقع أفر إيجا ماستي أما تو ريدي أفجر أمانتي مسلمة فور تشوفر بعدين مالف وقع أفر تاي ساعتي كو في التجوبان ما تشوف جول أمورين جول لدوبا هنديما so maalifin saati waggaa afur guutuu eega amantii musliimaa fudhachuuf riididha kan jedhu riiditti eeruu hin barbaade kan ta'e yeroo sana maaliif qaxxita amantii musliimaa fudhanne sii galee wantichi. Sun easy sii galee namni tokko ani waggaa afur saati ofitti guddaadha bara. Waabsi.
maali beetani waan kana asirratti jechaadha namoota baay'ee beekan illee jechaadha fakkeenyaaf namoota baay'ee beeku namni tokko isiillee tokko irratti jechaan waan kana khabreessuuf dandeetta jechaadha namoonni musliima baay'ee illee jechaadha waan tokko yaaduu dandeettanii sanumayyuu sonteen namoonni musliima ta'eetanii namoonni tokko yaaduu dandeettanii maalii fi wanta argitanii irratti yaaduu dandeettanii maalirratti kana jettan taasisuun iyyuu jechaadha namoonni garii kiristaanum ta'anii jechaadha namoonni argitu jira musliimatti deebi'anii yoo yookaan nama sanii walolan taate yookaan immoo nama saniin wanni matiqqoosii effektii wayii qabamee wajjaan baan taate kara amantii ofii awwaala sanitti deebi'an. Suni maa inni namoota akkamitti beekanii namoota isoo hin beekin dirqamaan bakka ati musliima naa ta'i anis jaaladhaa wal fuunaa musliima naa ta'i anaa fakkeenyaaf siidhaan awwaala wal baradheeraa jechaadha musliima naa ta'i ani wal fuunaa jedheetiin hundi jedheera achirratti walitti guutuu fi barbaada ammoot hundi jedheera ta'e ani isaa wajjin hin jiraadhu maaliif namni kun dirqama amantii isaatti na oofaa jira waan ta'eef dhugaa jirtu baay'ee. Yaa saniifiyyuu anaan malaala isoo kootuu kara kiyyaan si fuudhaa bakka si jaaladhaa saniifiyyuu kara musliimaatti naa deebi'i yoo hedduun taate jechaadha isoo awwaala isin wanta hin beekin fuudhee ajjee isin illee waan jaalatuuf osoo hin beekin fuudhee seentii. Achi booda waliin jiraannaa jaalallumaa waliin jiraannaa hayyaan deemtiin guyyaa tokko wal lolanii yookaan wanni wahii iltidaarii keessatti wanni wahii akkana ta'uun isaan oola. Achi keessa immoo hin oolu achi booda wanni tokkoosii harkaan shuutin jedhama wajjaan dahamamaa isiin karaa imaanootii fi itti deemti. Nama baay'ee jira wanni akkana namni beekan isin hundi keessan beekan nama baay'eetu jira wanni akkana irratti kan mudate jechaadha. Namni akka sun nama isoo hin beekin itti seena jechaadha. Garuu namoonni akkasii baay'inaan parsantii 90 persen 90 as terkait sentin nani wanni tokko akkana ta'e nani dirqama seenee isoo hin beekin garuu isi ani guyyaa matak akkana naa godhi akkana naa godhi jedhu jedhanii jecha even isin ji'a 3-4 dura na cinqaa turte sii galee laa barattee jirta wanna kan ani yoo cha guyyaa tak ofii hiyyaa barsiisanii hin beeku guyyaa tak ofii hiyyaa wanni ta'e maaliifi ani wanni isii barsiisu Dr. Zakiriin fuudhee itti kenna ofii hiyyaa bira kaayaa hin dhageeffatti gaafiidhaan ofii anillee amantii keessatti perfecti waan ta'e ittiin daladhamanii perfecti waan ta'e jechaadha saniifuu warra perfecti jiran waan ta'eef fuudhee jala kaayaa ani dhageeffattii wantoota baay'ee wal bira fiddii maaliifuu isin amantii nama baatanii maali beetan isin ofseen amantii isii irraa jechaadha faarfataa turte dhugaan jiru sana charchi keessatti faarfataa turte jechaadha akkamitti uffama akka sheekaacha akka sheekni amma quraana seeraan beekami quraana sheekni tokko quraana seeraan beekami isin akkasitti amantii fi seeraan beekte jechaadha. Akka sheekaate jecha fakkeenya sanii fudhachuu barbaade namni akkasitti beeku dammoo namni akkasitti beeku namaaf jedheen ta'e qayyaratu amma nama jedheen jijjiiratu isiniin beektan kanaaf hin jedhe maaliifuu obsee namni beeku jechaadha oota isiin musliimatti deebiteedha hin amanuun namni obsee namni isii beekuun hin amanuun isii galeera jechaadha oota kana jechaadha maaliifuu isiin akkasin turuuta wala waan ta'eef seeraan nama amanuutti fi seeraan qabatu waan ta'eef jechaadha garuu waan namarra yoo ta'u bira fiddeelaatu ifa ta'eefi saniifuu namoota akkanaa kana namni tokko amma achillee yoo jaalalli akkana hawwatan taate jechaadha barsiisaan itti seensaa malee dirqama tokko ittiin godhina namoonni kun isin miidhaa jechaadha. Achirratti kan isin adda baasuu qabdanii ani ammallee taanaan amantiin kiristaanaa kijibadhaa kanaaf itti amanuu dhiise minaaminiin jedhe. Gin amantiin anaaf ta'u akkuma dheengadda dubbadde amantii anaaf nagaa kennu qaba ta'uu qaba ani kiristaanuma ta'etu yeroon ture sanayyuu jechuudha. Subai 1000 noinsen akseni rakase church deemu nan dhise jechuudha. Bara kuma lamaaf kudha sagal bara kuma lamaaf kudha sagal rakase church deemu nan dhise utuma kiristaana maqaa kiristaanaa baadhee ta'u kiristaana ta'uun immoo maqaa kiristaanaa baatanii deemu adda addaa jechuudha isinii galee kanatti of gaafachiisaa qabdanii maaliif subai bara kuma lamaaf kudha sagal rakate obsen church dhiste yeroo sanayyuu barumsa isaa yoon baradhaa jiraadha an musliima nan ta'a jedhee murteessine isinii galee garuu keessu ko beekaa church irraa nacitee jechuudha church dhaquu minaamin nan dhise jechuudha bara kuma lamaaf kudha sagal kaasee so wanti hundumti isaayyuu garuu hundi yookiin mentanii makiinaata mataa isaatii qaba wanti kun ta'eefi saniif nuyi yennaa musliima taanillee kiristaana obboloonni keenya hunduma baay'ee kabajna amantii keessa kijiba minaamin hin jenne amantii keessa waatti ganna arrabsiisu hin jiru maatiin kollee amantii sana hordofu saniifiyyuu warroonni nama sadiif koomentii kana kan isin deebisuu barbaanneef lakkii ani riididha jedhee musliima hin taane utuu riididha jedhee musliima ta'e eengadduma sana koonfidensiidhaan yuutuub irratti dhufe hin dubbadhu. Dadhoffadhaa jechuudha sii galee. So ani beekaa musliima ta'e keessumatti qabadha nan dhossa sinii galee. Gin ani confidence waan qabu family kolle Germany jiraatu dhufe YouTube dhaan akkas ofeni ta'e asonko confidence mataa ko waan qabu fi wanta beekuudhaa fi maaliif akka musliima ta'e jechuudha sinii galee akkasi
isin illee koomentiizim jettanii namatti kennitanii karaa bira obboleeyyanni musliima tokko cubbuu keessan galiina waaqayyo kana jaallatu jedha wangeelli dhumati nan beeka waan hin ta'eef akkasii. Musliima keessatti rabbiin nama duuba nama haasa'u musliima rabbiin jaalatu waan nama keessatti nama beekamu. namatina nullee nama nu tsoomarra jirra rabbii tsoomaa jirra waan ta'eef nuuf kalchaa yennaasaa keenya keessallee isinitti Koomenti sadaffaan jira. kanuma koomentiin hin jirtu. Walii galaa kana Warri macha. kana hundumti obboleeyyanni musliima kiristaana baay'ee koomentii jaalatamu barreessan siira. Sira anallee isin jedha akkuma isin jedha chadam musliima warra taatanii fi kiristaanillee warra taatan namoonni kiristaana taatan sappoorti namni gootan karaa instagiraamaatiin baay'ee sappoorti namni gootanii turtan ta'u wala ani immoo yuutuubira gadhiisee koomentiin agana gahee hidheetiin yaadeen beeku. Alillee. Siras koomentii 2000 fi wayya chan kuni baay'eedha koomentii baay'eedha bakka baay'ee waan jedhamu koomentii baay'ee ka'edha jechaadha. Obboleeyyanni musliimaalee baay'ee galatooma waa du'aa ajaa'ibachi jalatti ani dhugaa dubbachuuf dubbisuu hin dandeenye beekaa natti baay'ate isa barattiin instagraaman dhuftanii wilkoomeen baga nagaa dhuftee rabbi jireenya kee hundumaatti beekaa waan baay'ee galatooma baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna namoota oromoo taatan warri sappoorti nu gootan hunda keessaniyyuu baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna nuyi musliima kiristaana jennee nama addaan qoonnoo jechuudha. Yaa tokkoffaa hayimaanotiin Kan kam abbaati. Isin jedhamsa hayimaanotiin yookaan immoo chaadha kam abbaati hayimaanotiin. Wanni nu jirtu oromummaadha. Oromummaa sanii wal jaalachuu oromummaa nu hin gahe. Isin jedhamsa yoo oromummaan ta'in gurraachummaa gurraacha anti gurraacha sun iyyuu nagaa serious kan nu gasin jedha chaadha. Hayimaanotiin ka abbaa ofiiti abbaan barbaadu waan barbaade kabajuu hin danda'a nama tokko hayimaanotii isaatiif waan inni kiristaana ta'eef kabajuu irraa dhaabuu dhiisaanii yemmuu waan musliima ta'eef jibbuu dhiisaanii nama tokko akkana laaltanii hin jibbinaan itti dhiyaadha laalaafi. Isin jedhamsa barbaade kiristaana ta'e ka musliima qaara si jaalatu jira. Musliima ta'e ka kiristaana caala hiriyaa kiristaana si caala si jaalatu jira. Isin galaami. Wallahi lazim mucaa tokko jira kalees mana himee haadha dhagaa jirta yookaan si galee raamee caatu iyyuu dhagaa jirta. Si galee maqaa isaa dhabuun barbaadu inni ofii isaati waan himee jiruuf caala kiristaana. Kiristaana ijoollee wallaggaati inni illee caala. Kan dhugaas ni jedha inni of beeka yoo viidiyoo kana laalaa irratti caala. Dawwalee fi biyya biraa jira inni illee soomaa jira naan jedha. Maaliif jedheen hiriyyaan kee musliima waan ta'eef anis soomaa jira naan jedha. Isa respect godhuuf ani nama akkanaatu jira. Ani isa jecha hin soomaa bakka isa iyyuu ani nama wajjin soome naan jedhe waan jiruuf isa wajjin soome isa wajjin qoqoolee amma kenoo isa wajjin amma waan iftaara godhaa jira faxaaraa jira naan jedhe. Respect nama akkasiitiif jechuudha. Serious an kamoo dhugaa dinqisiifadheeni kamoo dhugaa nama akkanaatu jira waan ta'eef jechaadha. Saniifu baay'ee galatoomi boroo achirratti illee galateeffadheera ammallee yoo adagaa jirtaatu of beektaa baay'ee kan naa galatoomi wallahi lazim jechaan wanta baay'ee na keessa uumtee waan akkasana jechuun waan keetiin natti waan keetiin jechaadha. Namoota akkanaatu jira waan ta'eef jechaadha. Nama tokko kabajaanii hayimaanoota isaa ta'eef irraa fagaatinaanii namni wal kabajuun bakka isin jedhamcha wajjaan nama dhoofu yoo walitti nama dhiyeesse malee. Saniifoo jechaadha akkasumas isin galateeffachuu barbaadaa isin hundi keessaniyyuu warroota koomentii irratti dhuftanii sheer gootanii yoo weelkaam jettaniini jechaan koomentii kana mara barreessitanii karaa instagiraamaatiin karaa tiktookiitiin karaa hundarratti ka wanni gootan isin hundi keessanuu baay'ee galatoomaa kun jechaan uummata muslimaa hundaaf jechaadha kun gammachuu kiyya bichaa miti isin gargaara jechaadha gammachuu uummata muslimaa hunda kennaatiif ana bichaa miti kun dirqama keessanillee tokkoffaa isin karas dhufuu keessaniif isin seeraan akkasitti simachuu keessan kun dirqama keessanii tokkoffaa yoo karaa laalu taate jechaadha lammaffaa immoo akka support gootanii jaalatanii so wanta akka badumatti mul'isin amma boodallee jaalala keessan akkanumatti dhiyeessanii support godhanii wantoota gaafii akkasumas warroonni yeroo baay'ee instagram na gaafata turanii ready to obsee kun akkuma sara argitan kana argaatanii deemaatiin isin follow godhaa message garagaraa barreessanii annas nama barbaadan kinoo ready ma gangituu ka'e dhufana dhuftanii waan barbaadan gaafachuu dandeettanii isinillee deemtanii barreessanii jajjabeessuu ni dandeettanii gaafii gaafachuu barbaadan gaafachuu dandeettanii doa ile na godhani doa isin hagot maali fo chade isin serious doa ina ten kebalamti doa ini isin kebalamti demani na rakko kana warako kana rattu o salatu doa ina godhani kanu mesin jada rakko maali fu isin amma kana ma daima madalati to ko isin galera machada sanifu yo chade do wan badi ta ka gamma to jiten jirane amara kal guya gadara martet ni chada doa ini isin kebalamti chada isin galera machada kala shariat yo kadem tate kanuma akkasi arra kana tema kana cufne jira tema kristaan muslimummaa asirratti teemaan dhumate jira gaaffii qabdan instagram na yenna gaaffii qabaatan yani anima foto hon gad isa jira gaaffii qabaatan yenna gaaffii isiniif deebu barbaadda isinii deebisuu dandeenya kana achinu arra kana tema muslima kristaan jedhamu cufne jira garu asbirat ofsicho engadda ani foto gad isa siyanke gaaffii namni si gaafachuu barbaadan jechaadha gaaffii isi namni gaafachuu barbaadan
gaafin ke nacharati warroonni kiristaana taatan illee gaafii barbaadan haymanotiin wal qabsiistanii gaafachuu dandeettanii bakka kamii akkana jedha waan ta'eef cala karaa nagayaatiin gaafachuu dandeettanii footoo gadhiisaa musliimas taatanii gaafachuu barbaadde yoo jiraattan taata waanuma siraa waan barbaadan gaafachuu barbaadde taate dandeessanii achirraa booda teemaa kana cufne jira isa nuyi akkuma durii wantoota nama kolfisiisu wanta adda barumsa qabu qabannee dhiyaannaa maaliif wantooti namni nu hordofan musliima duwwaa miti kiristaana duwwaa miti hundumaa nu hordofa waaqeffataa illee nu hordofa waan ta'eef yennaa yeroo hunda waan amantii jenne amantii qarallee raasuu inni beeku waan kanaan raasuu barbaadu har'allee kana haasaa barnu waa'ee amanota raasuu ta'e galateeffachuu baanee baay'ee galatooma wanna sappoortu nu gootanii isiillee akkas gootanii fecaadha gammachuu baay'ee nu mul'istaniirtanii soosaniifuu galatoomaa isin jecha warroonni guyyaa qabdan guyyaa gaarii warroonni ramadana jirtan ramadana gaariitti torbee gaarii isin jecha haga viidiyoo biraatii walitti deebiinu jechaadha gaaffiisii isinii gadhiisaa viidiyoo ta'an irratti gaaffiisii deebii hin deebistanii fi gaaffii gaafatanii deebii hin deebistaafi ana jechaan gaaffii nama sana si dubbisa ilaallatu taane namni ni deebisa akkasi baay'ee sin kabajna baay'ee sin jaalladha torbee gaarii guyyaa gaarii halkan gaarii sin jecha ramadaan kariim nama ja'a kana keessa waan bareedaa hojjetu rabbiin nu haa godhu sin jecha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh